kun kan torbaniin isiniif dhiyaatu qophii yeroo dubbisaa keessaniiti. Har'a immoo mata duree tokko dubbisoota keessaa isin qabadhee dhiyaadheera. Bara durii cululee tokkoo fi qocaa tokkotu hiriyyaa waliif ta'an. Rakkoolee sababoota manca'insa bosonaa kanaan dhufan furuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamuu qabu. Gaammee afoola daa'immanii kan jedhurraa mee anis oduu durii tokko isiniif dubbisa. Bosonni jireenya lubbu qabeeyyii hundaaf faayidaa guddaa qaba. Nyaanni madaalamaan dhangaalee nyaataa hunda kan of keessaa qabudha. Ijoollee oduu durii kanarraa maal barattan? Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii akkam yeroo boqonnaa keessan kana haala kamiin dabarsaa jirtu kitaabota garaagaraa dubbisaa barumsa gannaa barachaa akkasumas illee barnoota ogummaa waliin qabatu barachaa jirtu miti. Kun kan torbaniin isiniif dhiyaatu qophii yeroo dubbisaa keessaniiti. Egaa qophii yeroo dubbisaan keessan yeroo yerootti barattoonni dubbisa garaagaraa isiniif dhiyeessu miti. Guyyaa har'aas immoo mata duree garaagaraa irratti isiniif qopheessaniiti kan isaan jiran. Anis kitaaba koo argadheen jira hangasitti nan dubbisa. Isinis kan ijoolleen isiniif dubbisan daawwadhaa nu waliin tura. Ijoollee akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaadha. Ijoollee ganna kan akkamitti dabarsaa jirtu? Dubbisaa jirtu? Anis dubbisaa dabarsaa jira. Har'a immoo mata duree tokko dubbisoota keessaa isin qabadhee dhiyaadheera. Sirriitti nu hordofaa. Mata dureen kiyyaas manca'insa bosonaa jedha. Bosonni jireenya lubbu qabeeyyii hundaaf faayidaa guddaa qaba. Bosonni lubbu qabeeyyiif faayidaa qabu kun immoo sababoota adda addaatiin yeroo manca'u ni mul'ata. Manca'insi kun immoo addunyaa keenya rakkoolee adda addaatiif saaxilaa jira. Rakkoolee sababoota manca'insa bosonaa kanaan dhufan furuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamuu qabu. Bosonni biyyattiin qabachaa turte irra guddaan isaa sababoota adda addaatiin manca'aa jira. Isaan keessaa tokko namoonni lafa qonnaa babal'ifachuuf bosona mancaasuudha. Inni lammaffaan immoo qoraanii fi cilee baasuuf jecha bosona barbadeessuudha. Itoophiyaa keessatti uummanni parsentii 94 ta'an qoraanii fi cilee fayyadamuudhaan nyaata bilcheeffatu. Inni sadaffaan ijaarsa adda addaatii fi galtee industiriif jedhanii bosona ciruudha. Sababni kan biroon immoo dheeda looniitiif fayyadamuudha. Sababa hanqina margaarraa kan ka'e loon hedduun lafa bosonaatti bobbaafamu. Kun immoo mancaatii bosonaa fiduu keessatti qooda qabu laayyoo miti. Manca'uun bosonaa addunyaa rakkoolee adda addaatiif saaxila. Kanneen keessaa tokko qilleensi baramaan jijjiiramuu fi madaallii isaa eeggachuu dhabuudha. Bosonni yoo manca'e mukkeen lubbu qabeeyyiidhaaf qilleensa oksijiinii gadi lakkisan ni dhabamu. Gama biroon immoo manca'uun bosonaa dabaluu ho'insa addunyaa geessisa. Kana malees rakkoon manca'insa bosonaan dhufu kan biroo dhiqama biyyeeti. Mukkeen ciramanii yoo dhuman aduun kallattiin biyyee gogsiti. Kunis biyyeen salphaatti bokkaan akka dhiqamu taasisa. Bosona manca'ee kana dandamachiisuuf tarkaanfiilee adda addaa fudhachuun barbaachisaadha. Tarkaanfiilee kanneen keessaa tokko yeroo yeroon biqiltuu dhaabuudhaan kunuunsuudha. Kana malees namoonni qoraanii fi dhimmoota adda addaatiif bosona akka hin mancaasne hubannoo uumuu murteessaadha. Akkasumas bosona ciramee badee bakka buusuu fi lafa bosonaa adda baasanii daangessuun biqiltuu irratti dhaabuudha. Kanaan cinaattis biyyee fi bishaan kunuunsuun daagaa ijaaruun barbaachisaadha. Hunda caalaatti immoo namoota bosona mancaasan barsiisuu fi seeraan akka gaafataman gochuun barbaachisaa ta'a. Ijoollee, ani amma kanarraa kan hubadhe bosonni yoo manca'e baay'ee miidhaa geessisa.
Kanaaf namoota manca'iinsa bosonaatiif nu saaxilaa jiran immoo barsiisuun akka dirqama ta'e isin hubachiisa ijoollee. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ashama akkam jirtu ijoollee daawwattoota OBN Gaamee maqaan koo Amartii Saamil jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa seenaa Yerusaalem lakkoofsa 2 kutaa 6ffaan baradha. Ijoollee ganna kana akkamitti dabarsaa jirtu? Qo'achaa dubbisaa jirtu? Baay'ee gaariidha. Anis dubbisaan jira. Mata duree isiniif qabadhe keessaa nyaata madaalamaa kan jedhudha. Nyaata madaalawaa. Nyaanni madaalamaan dhangaalee nyaataa hunda kan of keessaa qabudha. Kunis kanneen akka kaarboohayidireetota, pirootiinota, lipiidota, vaayitaaminoota fi albuudota hamma madaalamaa ta'een kan of keessaa qabudha. Nyaata madaalamaa keessaa qaamni wantoota barbaachisoo ta'an hunda argachuu danda'a. Nyaanni madaalamaan namoota umrii kamiyyuu irratti argamaniif baay'ee barbaachisaadha. Daa'immanii fi ijoolleen nyaata madaalamaa hin arganne guddinni fi dagaaginni isaanii harkifataa ta'a. Kana malees dhukkuboota adda addaatiif salphaatti saaxilamuu ni danda'u. Akkasumas gahumsi barnoota barachuu isaaniitis gahee aanaa akka ta'u taasisa. Faayidaa nyaata madaalamaa. Nyaanni madaalamaan faayidaalee armaan gadii qaba. Isaanis guddina, dagaaginaa fi fayyummaa qaamaatiif baay'ee barbaachisa. Dandeettii hojii hojjechuu akka dabalu kan taasisuu fi dandeettii dhukkuboota ofirraa ittisuu qaamaaf dabala. Mata duree kanarraa waan barannu nyaatni madaalamaa qaamota hundaafuu akka barbaachisuu fi yoo nyaata madaalawaa hin fayyadamne dhukkuboota adda addaatiif akka salphaatti akka saaxilamuu dandeenyuu fi akkasumas gahumsi barnoota barachuu isaaniis gadi aanaa akka ta'u kan taasisu yoo ta'u, faayidaan isaa immoo guddina, dagaaginaa fi fayyummaa qaamaatiif baay'ee barbaachisa. Dandeettii dhukkuboota ofirraa ittisuuf qaamaaf dabala. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. OBN Gaamee daawwadha. Akkam jirtu ijoollee, ani maqaan koo Daawit Warqinaa jedhama. Isin ganna kana akkam dabarsaa jirtu? Ani kitaaba garaagaraa dubbisuu fi barnoota gannaa barachuun dabarsaa jira. Isinoo akkam dabarsaa jirtu? Kan amma mata duree isinii dubbisu kitaaba afaan Oromoo fuula 29ffaarraa waa'ee culullee fi qocaa isinii dubbisa. Bara durii culullee tokkoo fi qocaa tokkotu hiriyyaa waliif ta'an. Hiriyyummaa walii caalaatti cimsachuuf mana walitti wal affeeruuf walii galan. Jalqaba qocaan culullee mana isaatti affeere. Cululleenis affeerraa qocaa fudhattee gara mana qocaa deemtee nyaataa oolte. Itti dhiinaanis achuma bultee barii galte. Itti aansuun cululleen qocaa mana isheetti affeerte. Haa ta'u malee qocaan akka culullee waan kochoo hin qabneef gara mana cululleetti deemuu dadhabde. Cululleenis rakkina qocaa waan hubatteef miila isheetiin qabdee raasuun gara mana isheetti akka balaliitu walii galan. Haaluma kanaan cululleen miila isheetiin qabattee balali'uu eegalte. Haa ta'u malee osoo balali'aa jiranii qocaan miila isheerraa mucucaatee galaana guddaa tokko keessatti kufe. Galaana daakuus waan hin dandeenyeef liqimsamee osoo jiru raachi tokko argee galaana keessaa baase. Boodas maaltu galaana kana keessatti si gate jedhee gaafate. Innis hiriyyaa gita kun taane baafadheen samii yaabee akkas ta'ee jedhama. Ijoollee dubbisa kanarraa kanan baradhe namni tokko hiriyyaa gita isaa yookaan gaarii hin taane yoo filate miidhamuu akka danda'udha. Isin jaaladha ijoollee, nagaatti. Ijoollee akkam ture? Yeroo dubbisaa keessan baay'ee gaarii ture. Ijoolleen haala gaariidhaan isin dubbisamni. Meenis kitaaban fiikootiif dubbifachaa ture. Gaammee afoola daa'immanii kan jedhurraa anis oduu durii tokko isiniif dubbisa. Naamusaan na hordofa. Ijoollee mata dureen oduu durii kanaa aduuf qilleensaa jedha, na hordofa. Dur aduu fi qilleensatu waliin turan. Gaaf tokko osoo waliin deemanii namicha kobbortaa guddaa uffatee jiru tokko fuulleetti argan. Kanumarraa ka'anii namicha kanarraa eenyutu kobbortaa fuudhuu danda'a jedhanii wal gaafatan. Kanumarratti qilleensi namicha kanarraa kobbortaa isaa fuudhuu nan danda'a jedhe. Aduunis tola yoo dandeesse meerraa fuudhi jedheen. Qilleensi baay'ee qilleensofnaan namichi kobbortaa isaa sirriitti jabeessee qabate. Baay'ee qilleensos kobborticharraa baasuu hin dandeenye. Egaa qilleensi dadhabee dabareesaa aduunis baay'ee cimee ba'e.
Namichis qilleensi waan itti qorreef kobborticha irraa baasuu dhiisee aduu qaqaammate. Ammas aduun adeemsa keessa itti hammaattee jennaan kobbortaa isaa baasee harkatti qabate. Aduunis ati humnaan deemte ani garuu suuta jedheen adeemsaan baafachiisee jedheen jedhama. Ijoollee oduu durii kanarraa maal barattan? Egaa qilleensi humnaan deemee aduun immoo tooftaadhaanitu namicha kobbortaa baafachiisee jechuudha. Kanaaf wantoota ulfaataa ta'an malanii haala salphaadhaan hojjechuun faayidaa akka qabu oduu durii kanarraa baranneera. Akkam ture qophii yeroo dubbisaarraa waan hedduurraa barattamini. Isinis yeroo boqonnaa keessanitti kitaabota garaagaraa dubbisaa, barumsa garaagaraa barachaa dabarsaa isiniin jecha qophii yeroo dubbisaarraaf qopheessine asirratti xumurra. An qopheessaan qophii kanaa Gammachuu Misaakee ogeessa kaameeraa keenyaa Muktaar Hussein akkasumas ogeessota istuudiyoo marataan isin faana turre jaallatanii chaanaalii keessan OBN Gahammee waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha nagaatti ijoollee.